Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jedhu jalatti argamtan nagaan ku bakka jirtan sinaa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoona eegdan isiniin jecha egaa ka hordoftoota chaayinaa la keenya xiqqoo sagaleen kiyyaa utaalloo narra turee jira maal akka ta'e hin beeku yaalamelleedha qoonqoo fi funyaan ganna lakkisaa hin jiru jechuudha sagalee kootiif dhiifama jaaf qalbii keessanirraa na hambisaa isiniin jecha ka egaa viidiyoo kanaa laayik sheer godhaa warri itti fayyadamtan itti fayyadamaa warri immoo ofii itti fayyadamne garattan immoo hiriyoota keessan biraan gahaa yeroo baay'ee ijoolleen biyya gizee maggaarrajaa tanaan dura ji'a 7 moo ji'a 8 dura maggaarrajaa irratti hojjedheen ture gaafa maggaarrajaa irratti hojjedhu kan biyya alaa gadi buusanii gaafatantu jira jechuudha biyyattii tana amma yoo akkanatti ilaallu ekonomiin ishii waan gadi bu'aa ta'eef biyya yookaan immoo qabeenyi ishii bal'ina waan hin qabneef waan faashiniin hordofne wayii nutti fakkaattee nutti mul'achuu dandeesse jechuudha. Garuu amma isa maggaarrajaawwan isin mana madaabititti ilaaltanii too isin nuubiti jettanii suni asitti faashiniin irra darbee jira jechuudha. Yeroo baay'ee maal jedhu gaafaati meeshaa hafe achi ijoolleen itti ergitee gaafachuudhaaf bakkoota adda addaa hoggaan deemu nuti wanni wajjin deemna yeroo faashinii wajjin hin deemna fillaaguutii namaa yookaan fedha namaa wajjin waan tokko kan daldallu jedhanii too dubbatu jechuudha. Hatta yeroo darbee xiqsiiwwan kan soofadhaa namaafis nan bita jedheetan already ofii kiyyaafillee hin binne nan laala jedheetan deeme namoonni immoo iyyuu nu bitinaan jedhan xiqsiisan isa kan duraanii kan ababaa qabu jechuudha. Amma gabaa keessatti hin argamu keessattuu Adaamaa keessatti jechuudha. Sirriitti namni bakka qabeenya wajjiniin namni amma gizee ilaalu homaa waan hin qabne ilaala namni faashinii baay'ee hordofa. Dhugaan isin jira jechuudha. Hin jiru kunnaan jedhanii bakki hin gaafanne hin jiru jechuudha. Xiqsiiwwan san namaafis barbaade ani yeroo saniif bakka baay'ee kanan gaafadhe soofaa kiyyatti kan dhiyaatu dhabeen dhiise malee jechuudha. Wanna hunduu yeroodhaa yerootti wajjiniin deemaa jira. Wanni biyya keessa jiru nuti garuu maal inni hoon kana jedhu waan natti ergitanirraa ka'eetan wanna biyya keessa jiru wajjin deemuu shaggaadha. Amma maggaarrajaawwan kun maggaarrajaa baay'ee babbareedanii fi baay'ee filatamaa ta'an akkaataa wanni keessaniitiin yookaan kararii soofaa keessaniitti xiqqootti dhiyaatu dirqama soofaadhaan wal fakkaachuu hin qabu deebisii qalamii mana keessanii waan akkasii saniin kan wal qabatu bitachuu dandeessanii aynata barbaadan filattanii biyya keessatti jechuudha. Amma faashiniiwwan guutee jira. Amma mana tokko fa'aa andiraasha hoggaa seenanii too ilaalan biyya ormaasitti fakkaata. Manni asii seentetu ilaaltu saraamikiin isaa xarabbeezan tolfamee hababaan taa'ee bakka si hawwisiisa bakka mana akkasitti ijaaree odoon itti galchee si jechisiisutu maggaarrajaan mana akkasiisan keessatti fannifamee taa'ee achi keessaa filattee mana keetiin meetira keetiin filattee si hojjetama jechuudha. Kan amma fakkeenyaaf isa kan harabaa akkanatti shamashamameetoo jiru san amma asitti dhoorkaawwan hafee jira. Hin jiru. Maaliif yoo jettee gaafatteen barbaanna waseette namni nurraa bitu hin jiru finnee hojii keenya qabee qarshii keenya qabee maataa asiin jedhu namni jechuudha. Innaa kanaafuyyuu maaliin isin jechuu barbaade gaafa biyya keessatti galtan edaa dhuguma nuun jette jechuu dandeessan. Tariitii warroota mana gaarii ijaaraniitoo jiran keessumminnatti dhaquu dandeessan. Hookaan firri keessanuyyuu sirriitti qabaataa ta'uu dandeessan. Hookaan isinuyyuu immoo qabeenya san isaanii ol qabaattanii kuninuu awwaadhaa jettanii achii fiddanii galtanii gaafamoo mana namaa dhaqxan asitti fiddanii yookaan fannistan maggaarrajaa sun isinitti fokkisuu danda'a jechuudha. Kanaafuyyuu ati nama biyya keetitiidha. Ati nama biyya achiitii miti biyya kee fakkaattee waan faashinii biyya keessa jiru mana keetti hoggaa galfatte baay'ee tokko gaariidha. Maggaarrajaawwan kun maggaarrajaa halluu baay'ee babbareedan bifa kanniin keessaa kan barbaadan filachuu hin dandeessanii bakka jirtanitti namoota biraatiinis bitachuu dandeessanii keessattuyyuu immoo warroonni meeshaa biraa qabdan hatta immoo warri meeshaa biraa hin qabne illee hoggaa jiraattan gadi buufattaniitoo halluu barbaadan nuu biti jechuu dandeessanii bakka jirtanitti isinii deema nuti kanaa miti meeshaa wantoota itti nyaata nyaatamuyyuu geessaa jirra jechuudha. Bakka fagoottuyuu deemne tooyi rakkoon tokko hin jiru. Piliis as keessatti immoo maalan jedhaa ijoolleen fayyadamtan jechuun baruun dirqama odoo bartanii na gammachiisa. Garuu waan baruu barbaaddan irra turtanii kanas amma fakkeenyaaf ijoolleen bitatanii fi ijoolleen gaafatan garaagarummaa hin qabu. Hin baratinaa jechuufi miti hin gaafatinaa jechuufi miti baruunuu waa tokko
bitachuu qofaa miti fayyadamuu qofaa miti waan biyya kee keessa jiru baruu taataarinnatiin keessa natti tola ittan gammada hoo gaafii nama gaafattan garuu gaafii adda ta'e guyyaa guutuu miisejjuma keessan deebisaa ooluun nama miidha. Tokko nama mana hoogganuudha, lama naman hojjedhee buluudha, sadii daa'iman qabaa, arfaffaa nama dadhabbinatti deemuudha jechuudha. Kanaafuyyuu kana laaltanii warri gaafii gaafattan warra bitattanii hin jennaan warri gaafii na gaafattan xiqqeessaa irraa salphisaa maa gaafattanii miti ittan gammada gaafii maaliif baruun dirqama boruu kan hin bitatta ta'a tarii immoo narraa'uu waggaatii dhageessee karaa biraatitti hojjisiifachuu dandeessa ta'a. Santa qaawumoon qabuwan ittan gammada inni guddaan isin milkaa'uu keessanidha kan na gammachiisu waan ta'eefuyyuu garuu hin dheeressina. Riikaardii 20 riikaardii 30 meeshaa kanas waggaa gatii isinitti sanis ergitaniitoo biizii waggaa nagootan nan dadhabaa obboleetti keessanidha isinan jaaladhaa isinan kabajaa kana hoon jedhu warroonni bitatan baay'een itti gammada hin baay'isanii meeshaa erguun baay'isanii xirritti kan jette ergu kabajaadhaan nama gaafataniit kabajaadhaan hoo barbaadan ji'a akka kanaatittan wanni kennachuu barbaada jedhu achumaan gizee jalqabamu natoo barbaade too dubbisa jechuudha ijoolleen ajajattu garuu ijoollee gaafattaniifan deebii gaafii kana sanitti dubbachaa jira jechuudha. Dhiifama jechi kiyya tarii waggaa sin aarsee ijaaf qalbii keessan irraa na hambisa garuu hin dheeressinaa akka malee dhugaa gaafan guyyaa 3 miisejii nama tokkoo deebisaa oolutu iyyuu jira jechuudha. Kunis garaan ga'u sunis garaan ga'u kunis gaafa ta'anitti bakka narraa fagaatee ani naannoo irrattan kan ajajjiifadha kan jedhu jira kan immooyyuu yaada kiyya dachaafadha jedhu jira. Hin gaafatinaa miti mirga guutuu qabdan na gaafachuu nan gaafatinaa isin jechuu miti garuu waan na gaafatan hin baay'isina. Waan kana bichaa miti ani kan hojjedhu hatta dubartiin hojii biraa dabalata hojjetteetii miti hojii mana keessatittuyyuu yeroo agamii akka dubartii aarsaa gaafatu ni beektu hundi keessan dubartii taatanii jiraattanii beektu mana ormaatittillee argaa jirtanii qulqullina irra turtan moo kushiinaa keessa irra turtan kanarrattuu adda baafattanii beekuu hin dandeessanii isiniin jechuun jaaladhaa egaa asumaan maggaarrajaa kana laalatiin yaada koo isinii ibsaatoo jiran isiniin jedha maggaarrajaawwan kun baay'ee babbareedu filadhaa warri barbaadan immooyyuu na dubbisuu dandeessanii iimuun kiyya banaadhaa waasaappiin koo banaadhaa kanneen lamaan sagalee naa ergitanii gatii isaa baruu ni dandeessu warri bitachuus barbaadan immoo bitachuu ni dandeessu bilbili kee duwwaa 9 45 82 67 45 dha baay'ee.